Ayyaana kan jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota eebbisaati. Kun eebbisaatti waa'ee teekinooloojii haakingii isin biraan gahaa turedha. Viidiyoo walitti fufinsaan hojjechuu dhiisuu keenyaaf dhiifama isin gaafachaa. Har'ammoo waan addaa qabannee dhiyaanneerra. Innis viidiyoo yuutuubii irratti aploodii gootanii sababa saawundii yookiin sababa wantoota xixiqqoodhaaf jedhee koopiraayitii yoo isin gaafate akkamittiin irraa kaasuu akka dandeessanidha. Haala salphaa fi karaa adda ta'een irraa kaasuu dandeessu. Jalqaba irratti Google Chrome yookiin websaayitii YouTube Studio kan jedhu irra ni galla. Erga looginii godhannee booda gara YouTube chaanaalii keenya kan geessu YouTube Studio irratti ni cuqasnaa jechuudha. Asirratti kan argaa jirtan looginii irratti ni cuqasnaa. YouTube Studio keenya keessa chaanaalii analytics kan godhu keessa gallee jirra. Asirratti akka argaa jirtanii akkuma argaa jirtanii chaanaalii keenya irratti warningii nutti laatee jira jechuudha. Warningii kana sirraa kaasuu fi viidiyoo kamii warningiin akka nutti dhufee beekuu qabna. Asuma irratti akka argaa jirtan Active Community Guidelines irratti warningii jedhee jira. Sababni isaa fi YouTube keenya irratti viidiyoon uploadii goone contentii nama biraa yookiin saawundii kan nama biraa fayyadamnee jirra. Viidiyoo kamiin akka jalqaba viidiyoo kamiin akka copywriting nutti dhufee ni cheekii goona. Asirratti akka argaa jirtanii isa jalqaba irra jiru kana Amaariffaan isa hojjetame viidiyoo kana kan warningii yookiin copyrightii nutti fidee jechuudha. Copyright restriction jedhatti copyright jedheera. Sababa maaliitiin copyrightiin kun nutti dhufe jennee yoo ilaalle copyrightii bakka jedhu kanarratti ni cuqasna. Bakka copyright jettu kanarratti ni cuqasna. Erga tuqannee booda detail sanii booda sababa ittiin copyrightiin nuuf himaa jira. Akkuma argaa jirtanii gara gadii kanaatti sababa saawundii kana fayyadamte viidiyoo kana keessatti saawundii kana sababa fayyadamteef copyrightiin kun dhufee jedha. Kanaafuu viidiyoo kana guutummaa isaa iddoo dhabnu saawundii kana keessaa baasuun nurra jiraata jechuudha. Saawundii nuti asirratti copyrightii nu gaafatee kanarratti baasuu dandeenya. Kanaafuu selection action bakka jedhu kanarratti ni cuqasna. Sanii booda haala kanaan asii ol mute sound bakka jedhu sagalicha keessaa akka inni hin taphane yookiin sagaleen sun akka hin dhaga'amne mute ni goona. Sanii booda continue mute erga tuqannee booda continue ni cuqasna. Erga continue goone booda ammas filannoo biraa nuuf kennaa jechuudha. Sagalee viidiyoo keessan irratti saawundii hundumaa jiru cufuu barbaaddu moo so copyrightii ittiin sin gaafate qofa mute gochuu barbaaddu jedhee nu gaafata. Kanaafuu nuti copyrightii kana nu gaafate saawundii kana qofa saba cufuu barbaadnuuf mute song only bakka kan jedhu kanarratti ni cuqasna. Sanii booda continue mute song only jedhee nu gaafata mute goonee jechuudha. Copyrightii ka saawundii ilaalu copyrightii kanaafuu process irraa kaasnee jirra sana. Sanii booda inni process erga ta'ee booda copyrightiin kun gara jalqabaatti deebi'a jechuudha daqiiqaa muraasa booda. Erga saawundii kanarraa copyrightii isaa irraa kaasnee booda gara chaanaalii keenyatti deebinee cheekii goona jechuudha. Erga gara chaanaalii keenyatti deebinee kontentii keenya irratti bakka restriction isaa cheekii ni godhanna jechuudha. Wantoota copyrightii fidan keessaa tokko saawundiidha. Inni guddaan bakka olaanaa qabatee jiru saawundii
Thumbnail nama biroo fayyadamu, footoowwan loogoo garaagaraa ofirraa qaban fayyadamuudhaanis copyrightiin dhufuu danda'a. Garuu harka caalaansaa karaa thumbnail yookiin karaa soundii kanaati kan inni dhufu. Asirratti akka argaa jirtanii cheekingii gochaa jira jechuudha. Cheekingii erga jedhee booda irraan haqaa jechuudha. Haala kanaan saawundii yookiin copyrightii viidiyoo keessan irratti copyrightii yoo dhufe saawundii sababa harki 100 keessaa persentii 80 yeroo baay'ee saawundiidhaan dhufa copyrightiin. Haala kanaan irraa kaasuu dandeessu karaa salphaa ta'een YouTube studio keenya keessa gallee sanii booda gara viidiyoo kamiin akka copyrightiin nutti dhufe cheekii goona. Sanii booda sound check copyright bakka jedhu irra cuqaasnee see detail kan jedhu cuqaasna. Sanii booda viidiyoo saawundiidhaan akka dhufe yookiin wanta copyrightiin dhufe nuuf agarsiisa. Waan copyrightiin nutti fide sana keessaa baasnee viidiyoo guutummaa isaa bakka iddoo dhabnu waan copyrightiin nutti fide sana keessaa baasuudhaan copyrightii ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa. Eebbisaa Teek teelegiraamiidhaanis ni jira. Achirrattis yaada keessan nu barreessuu dandeessu. Viidiyoon kun isinitti toleera taanaan laayik, sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa. Galateema.